Good evening, everyone. My name is Aditya and I'm doing my... Akkam ooltan hundi keessan. Maqaan kiyya Adaatiyaa jedhama. Chanaayitti barataa injiinaringii waggaa xumuraati. Hordofaa amantii Hinduus ta'uu gaafii Islaamummaa wal qabattu takka yeroo dheeraaf gaafatuu barbaadaa ture. Gaafii tanaaf ammoo namni Dr. Zaakir Caalaa deebisaa naa kennu hin jiru. Akkuma dubbii kee keessatti ibsitetti Qur'aanni kabajamaan waggaa 1400 dura barreeffame. Kitaabota Rabbiin buufaman keessaallee isa irra caaluu fi ammayyaawaa akka ta'e himte. Kanaafuu gaafii lama siif qaba. Rabbi beekaa waan hundaa yoo ta'e maaliif jalqabuma kitaaba isaa kan hunda caalaa ta'e kana ergamaa jalqabaatti kennuu dhabe? Beekumsa hunda caalaa kana ilma namaatti kennuudhaaf yeroo kana hunda maaliif ture? Gaafiin kiyya kan lammataatis kanumaan walitti hidhata. Qur'aanni waggaa 1400 dura barreeffamuu isaa dursee ilmi namaa waggoota 1000 lakkaawamaniif dachii tanarra jiraateera. Kanaafuu Rabbiin hunda caalaa rahmata qabeessa ta'e beekumsa hunda caalaa nuuf kenne kana maaf isaaniif kennuu dhabe? Galatoomi. The brother asked a very good question, very relevant question. Two questions, both the questions overlapping the answers. Obboleessii gaafii gaarii fi barbaachisaa gaafate. Gaafii lama gaafate. Gaafiin lameenuu deebisaa walitti dhiyaatu qabu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maaliif waahii xumuraa fi goolabbii kana waggaa 1400 dura buuse? Maaliif guyyaa jalqabaa buusuu dhabe? Gaafiin lammataatis isuma duraatti wal qabata. Uummanni waggaa 1400 dura jiraataa ture. Maal mudata? Qura'aan akka argatan hin godhamne. Kanaafuu Rabbi akkaan rahmata qabeessa eegatee akkaan arjaa eegatee uummanni duraan ture sun rahmata kanarraa akka hongawammaaf godhame jee gaafate. Gaafii baay'ee gaarii. Deebisaasiif kennuuf fakkeenya takka fayyadama. Fakkeenyaaf ilmi kiyya yaa abbaa kiyya akka doktora ta'uu barbaaddaami maaliif oolmaa daa'immanii sadarkaa duraa sadarkaa lammaffaa achi booda kolleejjii akka baradhu na goota maaliif qajeeluma kolleejjii meedikaalaa nan seensisnee jee na gaafate. Ani immoo ilmi kiyya doktora fayyaa akkanaaf ta'u yoo barbaade qajeela kolleejjii meedikaalaa isa galchuun qabu. Dura bu'uurri isaa sirriitti ijaaramuu isaa adda baafatu qaba. Dura barumsa oolmaa daa'immanii baratuu qaba. Itti aansuun mana barumsa idilee seenee sadarkaa duraa fi lammataa baratee qormaata dabruu qaba. Yoo qormaata saniin dabree bakka saniif ni mala ja'amee itti amaname qofa kolleejjii fayyaa seena. Haaluma wal fakkaatuun Rabbiin olaane hawwantoota nuti arguu hin dandeenye hunda beeku kan beekumsa waa hundaatu qabu waa ilma namaatis ni beeka. Quraana keessatti suuraa irraati. Suuraa 13 irratti Rabbi akkana jedhe. Likulli ajalin kitaab. Yeroo hundaaf kitaabatu jira jedhe. Quraana keessatti kitaabni 4 maqaan isaanii himamee jira. Tawraat, Zabuur, Injilii fi Qura'aan. Garuu afran kana qofaa miti. Kitaabban birootis buufamanii jiru. Rabbi ilmi namaa qaroominaan guddataa akka deemu ni beeka. Quraana yeroo jalqabaatti yoo buuse yeroo Nabi Aadam alayhi salaamitti yoo buuse ilmi namaa yeroo san jiru dhaamsa sana akka hubachuu hin dandeenye ni beeka. Sababa kanaaf wahii Quraana dura buufame kan Injiil jedhamu keessatti kanarra macaafa jaaniin nuti macaafni amma jiru kun guutumatti Injiila jennee naman garuu macaafa keessa bakki gariin tarii dubbii Rabbi ta'uu danda'a. Macaafa san keessatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu ansilaa waan isinitti himu hedduun qaba garuu isin amma waan kana baadhachuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa wayita dhufu inni gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. Waan dhufuuf deemu isinitti hima. Inni maqaa kiyyaaf ulfina kennaa jedhe. Yeroo sanitti Yesuus Kiristoos dhaamsa san ni beeka ture. Garuu uummanni isa waliin jiru sun dhaamsa san hubachuu akka hin dandeenyes ni beeka. Kanaafuu ergamaan xumuraa wayita dhufu waan if dura mudatu isinitti hima jee hordoftoota isaatti hima. Kanaafuu haaluma wal fakkaatuun Rabbiin olaane ilmi namaa wahii xumuraa fi goolabbii kan ta'e Quraana yoom akka hubachuu danda'u beeka. Sunis waggaa 1400 dura ta'e. Gara gaaffii kan lammataa namoonni Quraana dura jiraatan maal mudatan jedhutti haa dhufu. Ilmi kiyya mana barumsa sadarkaa duraa yoo seene qormaata meedikaalaa hin qormaatamu. Inni qormaata sadarkaa duraan madaalu qormaatama. Gara sadarkaa lammaffaa yoo dabres gaaffii sadarkaa lammaffaatu kennamaaf. Itti aansuun kolleejjii jechaa deemu. Waliigallee kanaafuu haaluma wal fakkaatuun dhaamsi bu'uuraa kan Rabbi kitaabban hunda keessa kaa'ee kan wahii jalqabaarraa kaasee hanga wahii xumuraatti jiru wal fakkaataadha. Sunis Rabbii tokkichatti amanuudha. Isa malee qaama biraa gabbaruu dhabuudha. Ergamaa jalqabaa Nabi Aadam alayhi salaam irraa kaasee Nuuh, Ibraahim, Muusaa, Iisaa, Muhammad nageenyi Rabbi hunda isaan irraa jiraatu waan tokko barsiisan. Sunis tokkichummaa Rabbii fi tawhiida. Inshallah waa'ee tokkichummaa Rabbii fi tawhiida xumura konferensii kana irratti ni dubbadha. Deebisaasiif kan ijaamu. Inshallah I'll be discussing in detail on the last day of this conference on the last Sunday, that's the 20th of January, inshallah. Hope that answers the question.
It was amazing to see how much science. Egaa haasawa kee dhagaheen booda qura'aanni qabxiilee saayinsii hedduu qabaachuu isaa beekuun anaaf waan ajaa'ibaati. Garuu fakkeenyonni hedduun kan ati qura'aana keessatti kennite osoo saayinsiidhaan mirkaneeffamuu baatanii amanuudhaaf hedduu nama rakkisu. Fakkeenyaaf daa'ima keessa dawaa ilma namaattu jira jette. Akkuma haasawa kee keessatti ibsitetti namni tokko yoo summii baala wahiitiin miidhame daa'ima baala sanirraa dalagame wal'aanuun ni danda'ama. Eegas waan ummanni yeroo sanii hin beekne waan saayinsiin hin mirkaneessin yeroo sanitti buusuun maal fayyada? Amma hoo qura'aana keessa kan saayinsiin haga ammaa bira gahuu hin dandeenye kaniif dura bira gahuu dandaya jettu naa himuu dandeessaa? I mean, now something from the Quran which will be invented by science later or yet to be invented? Well, that's a very good question. That I've mentioned many things about science indirectly, saying all this was already discovered earlier. Obboleessi gaaffii gaarii gaafate. Waa'ee saayinsii qabxiilee hedduu dubbadhee jira. Wantoota saayinsii nama beeke kanneen quraanni dursee dubbachuu isaatis ibseetiin jira. Quraanni eega waan tokko dubbateen booda saayinsiin waan san yoo beeke faayidaa maal qaba? Waan haaraa kan hanga ammaa saayinsiin hin beekin naa himuu dandeessaa jedhe. Obboleessi sababa rabbi quraana keessatti wantoota sanniin dursee dubbateef warri arabaa gama astiroonomiitiin jajjaboo ta'an maaliif? Sababni waan isaan quraana dubbisaniif. Quraanni astiroonomiin wal qabatee odeeffannoo hedduuf keessatti qabatee jira. Quraana eega dubbisaniin booda qorannoo hedduu godhaa turan. Qorannoo hedduu taasisan. Haala saniin waa astiroonomiin beekuu danda'an. Quraanni dhaamsa teelegiraafiiti. Kan waan hunda gaggabaabsee of keessatti qabate. Kitaabni saayinsii, kitaabni fayyaa dhimma tokko irratti qofa yoo barreeffame mujallada hedduu barbaada. Sababa kanaaf quraanni kun buufame. Quraana kana namoonni hedduun kitaaba guddaa kana eenyutu dubbisaa jiru. Garuu rabbiin olaanee waan hunda osoo gad fageenyaan nuuf hime gamoolee kumaatamaan lakkaa'amantuu dhaamsa san keessatti kuusuudhaaf nu barbaachisa ture. Quraanni dhaamsa teelegiraafiiti. Kanaafuu dhaamsa teelegiraafii kana musliimonni hedduun dubbisanii gama saayinsiitiin hayyoomuu danda'anii jiru. Sababa kanaaf seenaadhaan of duuba deebinee yoo ilaallu musliimonni gama saayinsiitiin qaroomanii argamuu danda'an. Gaafiin isaa waa'ee dabre irraanfadhuuti waa'ee har'aan himii jedha. Saayinsii wal qabatee wanni amma dura dubbadhe hedduun musliimotaan argamanii jiru. Gariin warra musliiman ta'iniin gariin ammoo warra awurooppaatiin argamanii jiru. Wantoonni saayinsiin hanga ammaa bira hin geenye jiraaji ayyee dura irratti qabxiilee saayinsiin hanga ammaa hin mirkaneeffanne garuu kan mirkaneeffachuu danda'u siima. Waan kana quraanatti himee waan jiruuf ani ittiin amana. But yet there are high chances which Quran has testified and I believe in it. Fakkeenyaaf quraanni suuraa ashuuraa suuraa 42ffaa ayat 29 irratti akkana jedha. Samii torban dachii fi lubbu qabeeyyii isaan lamaan keessa facaasee uumuun mallattoolee isaa irraayi. Kanaafuu quraanni dachii tanarra qofa osoo hin taane dachii tanaan alattis lubbu qabeeyyiin ni jiran jedhee nutti himee jira. Har'a saayinsiin dachii tanaan ala lubbu qabeeyyiin ni jiran jedhee mirkaneessuu hin dandeenye. Garuu saayintistoonni lubbu qabeeyyiin dachii tanaan ala jiraachuu hin oolan tilmaamajuu qaban. Carraan jiraachuu isaanii ammoo guddaadha jedhan. Sababa kanaaf saatalaayitoota garaagaraa gara hawaa, maarsii fi addeessaa ergu jiran. Quraanni dachii tanaan ala iddoo biraatti lubbu qabeeyyiin ni jiran jedhee waan natti himeef ani itti amana. Saayinsiin boru waan kana beekuu danda'a. Tarii waggaa 5 booda argachuu danda'a. Waggaa 10, waggaa 100 booda beekuu danda'a. Quraanni waan natti himee jiruuf ani ittiin amana. Har'aan tana addunyaan tun akkamitti akka diigamtu irratti tilmaamni garaagaraa kaa'amee jira. Warra aduun haalaan guddattee ardii tana diidijuutu jira. Warra gaarreen ni caccaban, qaaman bishaanii haalaan guutanii dhangala'anii ardii liqimsan, ardiin tun boolla gurraachasanii liqimfamtii fi tilmaamni biraatti hedduutu jira. Tilmaamota kanneen keessaa hedduun hunda osoo hin taane hedduun quraanaan wal simu. Quraanni suuraa alqiyaamaa suuraa 75 ayat 8 fi 9 irratti akkana jedha. Jiinii ifa dhaba aduu fi jiiniinis walitti qabamu. Suuraa takwiir suuraa 81ffaa ayat 1 hanga 3 yoo itti dubbistu yeroo aduun maramte yeroo urjiin harcaate yeroo gaarreen bakka oofamte jaamee ibsamee jira. Suuraa infixaar suuraa 82ffaa ayat 1 hanga 3 irratti galaanonni walitti makamuunii fi urjiileen harca'uun isaanii ibsamee jira. Wantoonni quraanaan ibsaman kunniin tilmaamota saayintistoonni himan hedduun wal fakkaatu. Angaruu quraanni natti himee waan jiruuf ittiin amana. Dabalataan suuraa Alambiyaa suuraa 21ffaa ayat 104 irratti uumama kanneen nuti uume. Uumama kana ni balleessina. Uumama haaraa kan biraan ni uumna jedhamee ibsamee jira. Saayinsiin qabxii tanaan gamma beekuu hin dandeenye. Quraanni waa'ee jireenya du'a booda haasawa. Saayinsiin waan tanas hin arganne. Quraanni waa'ee jannataa fi azaabaa dubbata. Saayinsiin waan kanas hin arganne. Quraanni waa'ee jinnoota haasawa. Har'aan tana warri saayikolojiidha humna dachii tanaan ala jiru jechuun jinni ibsan. Garuu namoonni jinni hin dhuunfataman ni jiru. Quraanni waa'ee kanaa ni haasawa. Quraanni namni jalqaba uumame Aadam alayhis ta'uu isaa nu hima. Saayinsiin hanga ammaa kana hin beekne garuu carraan waan kana bira gahuudhaan ni jira.
tarii ati obboleessoo zaakir haasawaa ajaa'iba waa'ee saayinsii fi teeknooloojiin dhibbeentaa 100 mirkaneessee haasawte garuu du'aan booda jiruun ni jiratti amantaa jinnitti amantaa jannataa fi azaabatti amantaa ati dooktoraami wanti kun saayinsiin walitti hin bu'u jettee na gaafachuu dandeessa anammoo lakkii walitti hin bu'uun siin jedha akkaan ayyaadutti wantoota kanneen itti amanuun kiyya inumaa nama saayinsii na godha wantoota quraanni ibsa keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'an guutumaan guututti sirrii ta'uun isaanii mirkanaa'ee jira waa'ee astiroonoomii waa'ee jiyooloojii waa'ee marsaa bishaanii waa'ee oshinoogiraafii waa'ee bootanii waa'ee baayoloojii waa'ee zuuloojii irraa waan quraanni dubbate keessaa dhibbeentaa 80 kan ta'u guutumaan guututti sirrii ta'uun isaanii mirkanaa'ee jira dhibbeentaan hafe 20 immoo shakkii keessa jira sirris dogongoras hin jaamne dhibbeentaa 20 shakkiin kaayame san keessaa 0 tuqaa takka kan ta'u dogongora hin jaamne saayinsii amanamaa ta'een hanga ammaa ayaan quraanaa tokkollee dogongora jaameen ibsan wanti hundi shakkiidha kanaafuu akka loojikii kiyyaatti dhibbeentaan 80 guutumaan guututti sirrii yoo jaame dhibbeentaan hafe 20 immoo mamii yoo jaame san keessaa dhibbeentaa 0 tuqaa tokko kan ta'uu yoo dogongora hin jaamne akka loojikii kiyyaatti inshaallah dhibbeentaan hafe 20 sunis sirrii ta'uun isaanii mirkanaa'a yoo har'a ta'uu baatee boru waggaa 50 booda waggaa 100 booda waggaa 1000 booda guyyaa isaan mirkaneessan rabbiitu beeka garuu du'a booda jireenyi jiraachuu isaanii mirkaneessu jinniin jiraachuu isaanii mirkaneessu azaabni jiraachuu isaanii mirkaneessu jannanni jiraachuu isaanii mirkaneessu qabxiilee saayinsiin hanga ammaan beekin garuu kan if dura mirkaneessuu irratti haasawaa biraa taasisuu ni danda'a inshaallah warri saayinsiittis qabxiilee kanneen mirkaneessu deebisaasiif